hedduu jaalkaroorsaa akka gaariitti babbaqsitee akka Oromoodhaaf akka namaaf ifutti nuuf ibsite galatoomi. Kuni deddeebi'ee yeroo adda addaatti saba keenyatti himamuudha qaba. Hubachuudha qaba uummanni Oromoo. Namni akkuma hargetti gara ofii barbaadetti gaafa waa barbaadu waa biraasitti faarsa. Gaafa bakka sanatti dhiyaate immoo dantaasaa guuttachuudhaaf akka barbaadetti nama oofuun dhaabbachuudha qaba. Galatoomi. Egaa akkuma sirmaayyuu irraa dubbachuu jirrutti Oromiyaa walabaa deebisuu fi ijaaruu ka jedhuu fi akkamittiin Oromiyaa walabaa deebifnee ijaaruu dandeenya ree? Arraboonni dhanquun kunis silaa jiru. Mirga egeree murteeffannaa sirna federaalummaa Oromiyaa walabaa deebisanii ijaaruu kanatu ture. Tarsiimoon qabsoo walabummaa Oromiyaa akkamitti ibsama? Mee wantoonni wallallaaqaan kun silaa jiru? Tarsiimoo dhaabbataa isa kam isa akeekaaf kaayyoo jaarmiyaa irra kora sabaatiin taa'amee jiru sana yeroo warri waan sanarratti qindeessee hojii sana hojjetee itti buluu didanii fiigan jiru garuu seera dhaabaati. Mee tarsiimoon qabsoo walabummaa Oromiyaa akkamitti ibsama? Akkamitti ibsitu mee? Hayyee wanni Oromoon barbaadu ifatti lafa kaa'amee jira, cuunfinee jira. Kun immoo ragaa qabatamaa fincilaa fi diddaa gabrummaa kabara dheeraa dhaloota hedduu hirmaachise. Kun ragaa qabatamaa akka ta'e ibsine itti aansinee akkamitti achi geenna? Akkamitti Oromiyaa walabaa mootummaa birmaduu jenne gabran ta'in faanshoo ta'in uummata bilisaa akkamitti ijaarraa gaafiin jedhu gaafii bu'uuraati. Tarsimoon gara sanitti nu geessu akka xiinxallaa fi qorannoo saayinsii waraanaa yookiin political military science tarsimoon walabummaa Oromiyaa ka ta'uu qabu tarsimoo siyaasaa waraanaa akka ta'e yeroo adda addaatitti ibsuun yaalamee jira. Political military strategy ka jennuun san jechuudha. Warri saayinsii siyaasaa waraanummaa qoratan akkas jedhu jechuudha. Kun biyyoota adda addaa keessatti illee waan ragaa qabatamaan hojiirra oole. Biyyoota hagaadhaa walabooman ka biyya ollaa kennas ta'an yoo fudhannee jennee Eertira irraa jalqabnee Sudaan biyyoota adda addaa yoo qoranne tarsimoon kun hojjechuu isaa impaayera diiguu keessatti tarsimoon kun tarsimoo qooda olaantummaa gumaache ta'uu isaa hubannaa jechuudha. Tarsimoo siyaasaa waraanaa jechuun maal jechuudha ka jedhullee mee gabaabsinee haa laallu. Dugugguruun tarsimoo kana siyaasaa fi waraana. Murteessaan qabsoo tarsimoo keessatti yookiin immoo qaama tarsimoo keessatti siyaasaadha. Siyaasaan ija jechuudha. Ija sammuudha. Waraanni immoo qaamaa jechuudha. Kun lamaan wal dhuunfachuun isaa wal keessa jiraachuun walirraa fagaatee kun gammoojjii, kun baddaa, kun biyya alaa, kun biyya keessa osoo hin ta'in tarsimoon kun wal qabatee waraanumatu siyaasaadha. Siyaasamatu waraana. Ajajamatu dabballee siyaasaati. Dabballeme siyaasattu ajajaadha. Ka jedhu ka qaamni lamaanuu wal dhuunfatee tarsimoo siyaasaa waraanummaa jedhama. Tarsimoon siyaasaa waraanummaa tarsimoo tooyannoo ilaalaatiin walii faallaadha. Ka hanga ammaa qabsoo Oromoo keessatti yaalame remote control strategy faallaa political military strategiiti. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatitti tarsimoo tooyannoo ilaalaa hordofuu yaale. Yeroo duraa garuu erga gaafa qabsaa'onni Oromoo shinniggaa irratti wareegaman irraa jalqabee dirreen hoggan duwwisa taatee hogganni bakka san bu'u hogganni lubbuu qabu tokko ka toostaa
tarsimoo siyaasaa waraanummaatiin masakamu dhabame ka jirus qabsoo fudhatee biyya ollaatitti galuu qabsoo fudhatee biyyatti galuu walumaa galatti tarsimoo to'annoo ilaalaa kan reefu jenneen santu bakka bu'ee jechuudha. Tarsimoo bargaafata. Kun biyya keessa, kun biyya alaa, biyya alaati hogganuu yaale. By the way, namoonni har'allee namoonni tokko tokko biyya ambaa keessa taa'anii waraana biyya keessa gorsuu barbaadan. Maqaa gorsaa olaanaa jedhu fa'a. Gorsaa olaanaan kuni eenyuuf olaanaa akka ta'e baay'ee nama dhiba. Hoggana politiko military strategy irra jiru namni biyya ambaa jiru magaalaa baqa keessa jiru gorsuun kuni faallaadha. Faallaa tarsimoo Oromoon har'a ittiin abdii horate sani faallessuudha. Maal irraa beeka namni akkasiisu? Political science, politiko military science nama qoratee miti. Ogummaa sanillee hin qabu jechuudha. Mooxannoonis dirree keessa hin turre, dirree keessas hin jiru. Tooftaan to'annoo ilaalaa ammallee qabsoo Oromoo keessaa hin baane. Namoonni sanirratti ogummaa hin qabnee fi professional hin ta'inii fi yookiin jireenya isaaniitiin argaa dhageettiin keessatti qooda fudhatanii ragaa akkasii hin qabne keessattuu siyaasaa waraanummaadhaa duubatti hambisanii kijiba dippiloomaasiitii fi ajandaa dhoksaa geggeessan har'allee qabsoo Oromoo keessatti rakkoo kanan jedhamne uumanii jira. Kunis qulqullaa'uu qaba. Tarsimoon to'annoo ilaalaa kun akkuma reefu jedhee bargaanfataadha. Mooyatallee miti. Haga har'aatitti wanni argame sanii jechuudha. Murnoonni yeroo adda addaatitti adda bilisummaa Oromoo keessaa babbaqaqanii fofottoqanii yaa'an sababiin isaan itti hujii lubbu qabeessaa fi jijjiirraa fidu tokko galmeessuu hanqatan rakkoo tarsimooti. Har'allee rakkoo tarsimoo kana keessaa qabsoon Oromoo hin baane jechuun hin danda'ama. Kabiraa tarsimoon qabsoo walabummaa Oromiyaa tarsimoo lola dhawaataati. Lola dhawaata. Lolli dhawaataa kun suuta baadiyyaa Oromiyaa irraa jalqabee gara magaalaa Oromiyaatitti deemaa ka jedhu. Riphee loltummaa irraa jalqabee gara lola socho'aa, lola socho'aa irraa gara lola dhaabbataa, lola dhaabbata irraa gara lola madaal buqqis, madaal gombis akkasin jedhaanan sadarkaa 4 qabaa jechuudha. Diina humnaan si caalu suuta riphee lolaa tooftaa riphee lolaatiin dadhabsiiftee suuta guddattee jogola kan kee babal'ifachaa lafa kan kee babal'ifachaa uf jiraachisaa gara lola socho'aatitti mobile warfare garasitti ceetaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo keessa qaxxaamuree as ga'e jechuudha. Kaardhallee itti jiru jechuudha. Lafa bal'oo keessa daakee akka bishaanii akka qurxummii fi galaanaa yeroo bitatee uf jiraachisee uummatallee jiraachisee gara lola socho'aatitti uf ceesisee achirraa immoo sadarkaa diinaan wal gituu danda'u tokko madaal gombis garasitti sadarkaa irra ce'ee jechuudha. Tarsimoon siyaasaa waraanummaa qabsoo Oromoo, qabsoo walabummaa Oromiyaa. Yeroo
riphee loltummaa irra jirtu yoo tooftaa biiflee fi qaraaniin hogganamin dhabamuun kan keetis ni mala. Kichutti citu. Riphee lolaan hedduun yeroo sanitti cite. Kabiraan immoo riphee lolaan kan itti diigamu yeroo madaal gombis jennuun kana. Humna mootummaatiin walgitee, walqixxooftee, walqixxaa'ee yoo yeroo dheeraa kan itti fudhattu taate yoo lola daddafeen xumurin diigamuun isaani mala yookiin DDR fudhatee galuun isaani mala. Kuni gaaga'ama guddaadha. Tanzaaniyaa geennee mootummaa waliin molmadaallee mootummoonni addunyaan jaarsummaa isaanii jabeenna kennan teessifnee dhugaadha. Garuu mootummaa abbaa irree wajjiin mari'achuu fi jaarsummaa kontomaa taa'uun garamitti geessa ka jedhu wanni gaagaasaan guddaan jiru DDR'dha jechuudha. Yookiin DDR fudhachuu yookiin DDR didaniitiin mootummaa abbaa irree humnaan gombisuu yookiin immoo ufii kufuudha. Kufuu fi gombisuudha. Madaal gombis ka jedheef kanaati. Yeroon itti kufuun danda'amus yeroo kana tokko jechuudha. Yeroon itti gombisuun danda'amus yeroo kanaa jechuudha. Osoo lolan xumurin yoo lolli ka dheeratu taate yeroo madaal gombisii gulantaa tarsimoo madaal gombisii irratti hiree lama hamtutu nama eeggataa jechuudha. Kana keessa akkamitti qaxxaamurra ka jedhu kana marii hayyootaatiif hin dhiisa. Walumaa galatti gaa tarsimoon walabummaa Oromiyaa tarsimoo siyaasaa waraanummaati. Yeroo tokko tokko kallattii tarsimoo akka waan tarsimoo bu'uraatitti wayita laalamu jira. Kunis sirrachuu qaba. Shan lakkaa'u fakkeenyaaf siyaasaa, dinagdee, dippiloomaasii, diddaa uummataa kuni kallattii tarsimooti. Ijoo tarsimoon bu'uraa foundational strategy siyaasaa waraanaati. Handhuurti isa. Guddichi isaa jechuudha. Gudeelchi tarsimoon guddayyoon isaa jechuudha. Kana gara kallattiitti gadi sharafuun yeroo ammaa kana dippiloomaasii qofaa irratti fuulleffachuun dippiloomaasii kijibaa dippiloomaasii ajandaa dhoksaa keessattuu walabummaa dhoksuu walabummaa Oromiyaa dhoksuu fi deeggarsa dippiloomaasii argachuu fi kanarratti yeroo fixuun tarsimoo amma reefu jenne san handhuura san gara kallattii tarsimootitti jijjiiruun kallattii tarsimoo irratti fuulleffachuunis ni mul'ata. Kunillee dogoggora guddaa akka ta'e ibsuun barbaada. Walumaa galatti waa'ee tarsimoo walabummaa Oromiyaa irratti har'aaf kanuma jedha jaalchicha ulfaadhu gaafii kana gaafachuu kan keetiif. Ayyee guddoo ulfaadhu jaalkaroorsaa akka gaariitti babbaqsitee nuuf himte. Egaa waa hedduudha. Yeroon keenyas baay'ee nutti gabaabbachaa jira. Gaafileen ani qabu gaafii bilbiltuu tanci'a. Hariiroon kaayyoon tarsimoo fi tooftaa gidduu jiru maal ta'uu qaba jettee yaadda? In gabaabsaa kana akkuma reefu jennee hariiroon kaayoo walabummaa Oromiyaa tarsimoo walabummaa Oromiyaatii fi tooftaa walabummaa Oromiyaa jidduu jiru maali ka jedhu gabaabamatti kaayoonni akka doonii bishaanirra kompaasa malee hin deemneetitti namni kaayoo hin qabne qabsoon kaayoo ifaa hin qabnee fi kaayoo ifaa kana lallabaa hin deemne ibsaa hin deemne addunyattis hin himne ummata isaatittis hin himne ummata ollaatittis hin himne saba isaatittis hin himne qondaala isaatittis hin himne akka markaba yookiin doonii kompaasa hin qabneeti. Dooniin markaba hin qabne yookiin xayyaarri raadaara hin qabne ni caccaba.
waraanni hidhates lolates yoo kana kompaasa kana hin qabne yoo kaayoo walabummaa Oromiyaa of duratti qabatee hin deemne akka xayyaara raadaara dhabee caccabuu fi doonii kompaasa dhabee caccabutti ilaalamaa jechuudha. Kaayoon kompaasa jennee jirra. Tarsimoon immootiyyuu doonii gara kaayoo kanaatitti nama geessuu jechuudha. Kaayoorraa ka'aa jechuudha. Tarsimoon kaayoorraa ka'a. Tarsimoon immoo tooftatti caccaba. Waan gaggabaabduu tarsimuma san wanni amma asirratti jechuu barbaadu qabsoo walabummaa keessatti kaayoo dhoksuun hin danda'amu. Tarsimoo kan kee dhoksuun hin danda'amu. Tooftaa kan kee garuu yeroo tokko tokko dhoksuun hin danda'ama. Karoora tooftaa. Yeroo ammaa kana yookiin bakka wal jijjiiruun tooftaa kaayoon bakka buusuun tooftaa tarsimoon bakka buusuun dogoggora daangaa hin qabne jechuudha. Kufaatii fida. Wanni amma ifatti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana walabummaa lagachuun mallattoo kanaati. Tarsimoo garasitti nu geessu siyaasaa waraanummaa lagachuun kana mul'isaa jechuudha. Tooftaa qofaa irratti cichuun tooftaa dippiloomaasii fira argannaa walabummaan gaafii magganxalii saniitii kanaafuu magganxalii nuun jedhu finxaaleeyyi nuun jedhu deggersa addunyaan argannu Ameerikaan nun deggeru Awurooppaan nun deggeru wanni jedhu kuni tarsimoo tooftaa kijibaatii fi ajandaa dhoksaa akka ta'e Oromoon ifatti hubate kaayoo isaa ifatti tarsimoo isaa ifatti lallabataa deemuun hojiirra oolfataa deemuun murteessaa akkama jedhu irratti fixa jaalchicha. Ayyee jaalkaroor salphaadhu elaamee asirratti yeroo akkuma beekamu kana gaafii kana yeroo baay'een gaafadha namoota hedduu waan argurraa tooftaan yeroo jijjiiramee tarsimoof kaayyootti jijjiiramuun argaa jirra. Bakka wal jijjiiranii yeroo isaan deeman tooftaan tarsimoo ta'e tarsimoon immoo akka tooftaatti yeroo fayyadamutu argama. Warra dhiyaatu yookaan warra westerniitu nu jibbaa sini shororkeessitoota kanaan dura isaan qabsoo Oromoo gargaaru turanii qabsoon Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoodhaa jedhamtee aawwan Oromoo abbootiin Oromoo kiisaa fi sabbata isaaniirraa eeggatanii qabsoo Oromoo gargaaru jiran. Yoo hogganoonni qofti akkatti warri westernii qabsoo Oromoo ni gargaaru ta'e bu'aan isaan qabsoo Oromootiif buusan ta'e gabaasaa isaa waan hin arganneef isuma ofii beeknu iyyuu hin argannu gabaasaa isaa waan hin arganneef warra dhiyaa irratti hirkachuurraa qabsaa'onni yookaan immoo miseensonni yookaan deeggartoonni akkasumas immoo qondaalonni tokko tokko kan isaan irraa dhimma kanarratti baay'ee dhimma warra dhiyaa kanarratti hin bobbaaneeftu jira. Fakkeenyaaf gaafa qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoo geggeessaa ture warra dhiyaa irratti hirkatee miti taankii fi baankii mootummaa fuuldura dhaabbatee qeerroon bilisummaa Oromoo fincila kan godhe. Hammas immoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree qabsoo jiru kun warra dhiyaa irratti hirkatee miti. Yoo karaa qaxxaamuraatiin aangoo barbaaduudhaaf ta'e tarsimoo jijjiiranii tooftaatti tooftaa jijjiiranii tarsimootti geessu malu inni sun immoo waan ta'u miti qabsoon itti fufaa. Asirratti walumaan qabsiistee yaada sitti kennatta. Tokko firrii fi diinni qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo akkamitti hiriirsita akkamitti himta eenyu firri eenyu diinni maaliif mee dhagaamaa jira jaalkaroorsa. Hayyeenan dhagaa gara gaafii kan keetitti yoo dhufu gaafiin tuni qulqulleessuun barbaachisaadha. Gaafii yeroo wajjin belbeltuu yeroon gaafattu sila gara firaa fi diinaatitti hin dhufnaa. Aangaa'onni Awurooppaa bari yeroon isaan itti qabsoo Oromoo gargaaran. Fakkeenyaaf reefuu kana kaafnee fincilaa fi diddaa Oromoon godhe irratti eenyuuf tumsan ka jedhu aangaa'onni Awurooppaa keessattuu koloneeffatoonni Awurooppaa diina Oromooti jechuudha. Minilikiin Oromoo irratti gargaaran, Haayile Sillaasee Oromoo irratti gargaaran.
bara asaanaa kanallee aangaa'onni Awurooppaa dantaa isaanii barbaadan malee Oromoo guyyama tokko yeroon isaan itti Oromoo gargaaran maallaqalleen ta'e dippiloomaasiilleen ta'e mootummaa Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa gargaaranii ittiin isan malee yeroon aangaa'onni Awurooppaa gaafii Oromoo deggeran dantaa isaanii hordofuu malee seenaa keessatti kalelleen turre har'as hin jirus borus jiraachuun hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu kuni qabsoon Oromoo fonjolissoo deebi'ee jechuudha. Tooftaa fira addunyaa horanna jedhu tooftaa maseena deggersa ummata Oromoo horannaa gurmuu Oromoo bal'ifannaa Oromoo ijaarraa Oromoo hiriirsinaa kaabaa kibbaan bahaa dhiyaa jechuun hafee Awurooppaa shelannaa Ameerikaa shelannaa isaantu nu gargaaraa wanni jedhu kun tooftaa fi kaayoo tooftaaf jecha kaayoo fi tarsimoo walabummaa Oromiyaa wareeguun kuni beekumsa qofaa abshaalummaa osoo hin ta'in doofummaa hiriyaa hin qabne jechuun hin danda'ama. Kanaafuu walumaa galatti eega kana jedheen booda gara gaafii ati na gaafatteetitti gara hiriira diinaatittan dhufa. Diina akkamitti hiriirsinaa? Firaa fi diinni eenyu? Gaafii jedhu gaggabaabsee irra bayaa jechuudha. Sirni impaayera koloneeffataa Itoophiyaa diina qabsoo Oromooti. Akka sirnaatitti jechuudha. Diina ka jennee hiikkaa itti kenninu kuni yookiin immoo diina qabsoo Oromooti ka jennu kana keessas mul'ata siyaasaatu jira jechuudha. Political ideology. Mul'ata siyaasaatu jira. Itoophiyummaan mul'ata impaayeraati. Itoophiyaan biyyaa miti. Mul'ata yookiin ideoloojiidha. Akka biyyaatitti biyyiti Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu. Sabni Itoophiyaa jedhamus hin jiru. Saba Oromoo jedhamutu, Sidaamaa jedhamutu, Tigraay jedhamutu, Amaara jedhamutu, yookiin mootuyyuu Walaayitaa jedhamutu, Somaalee jedhamutu, Adaree jedhamutu kanatu jira malee biyyiti Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu. Itoophiyaa jechi jedhu kuni mul'ata ideology, political ideology. Impaayera jechuun kanaa jechuudha. Haga maqaan kun jiru ati impaayerri kun jiraachuun isaa waa takka shakkillee hin qabu jechuudha. Asoosama Itoophiyaa guddittiiti tokko immoo diina yookiin immoo impaayera ka jennuun. Asoosama Itoophiyaa gudditti. Itoophiyaa guddittii ijaarra jedhanii warri dunquqqaa'uu fi warri abjootu kun yookiin mootuyyuu Itoophiyaan biyya qaroomtee ka jedhan amma eenyu Prime Minister Indii dhiyeenya kana dhufee paarlaamaa irratti wanni hin dubbatu yoo argitee jiraatte asoosama Itoophiyaa dunquqquu Itoophiyaa sanii jechuudha kan inni irra deebi'e. Akka waan Itoophiyaan waggaa 3,000 jiraatte jedhan san isa san irra deebi'aa jechuudha. Kanaafuu dunquqquun kun har'allee impaayerri jiraachuu isaa kun ragaa qabatamaadha. Akkaataa harka itti dhayan argitee mi'oonnoo paarlaamaa Itoophiyaa irratti Prime Minister Indii dhufee wayita inni waa'ee Itoophiyaa guddittii dubbate. Kuni mataa isaa mallattoo impaayeraati jechuudha. Xiribbaan impaayerri irratti ijaarame immoo maali? Ka jedhu barnoota fudhachuun hin danda'ama. Diinagdee fudhachuun hin danda'ama. Waraana fudhachuun hin danda'ama. Paarlaamaa isaanii fudhachuun hin danda'ama. Walumaa galatti gubbaa fi jala isaa sirnichaa akkuma jirutti jira jechuudha. Kun mataa isaa mallattoo isaati. Institutions. Kun har'allee akkuma jirutti jira jechuun hin danda'ama. Ka biraa diina mootummaati.
diina sirnaa jennee jirra. Diina mootummaa mootummoonni yeroo adda addaatitti akka sunsumaa barcumaa impaayeraa irratti wal jijjiiran wakiila impaayeraa diina mootummaati. Hanga har'aattis diina mootummaatu impaayera san keessa jira. Mootummaa Haile Sillaasee, mootummaa Haile Sillaasee, mootummaa Darguu, mootummaa Wayyaanee, har'a mootummaa Bilisiginnaa. Kuni diinota Oromooti, diina mootummootaati. Karaa biraatiin taligaa mootummaa kana keessatti taligatu jira. Rijiim ka jennuun yookiin mootuyyuu bulchiinsatu jira. Isaan kunis bifa jijjiirachuun isaanii ni mala impaayera keessatti. Fakkeenyaaf mootummaan Haile Sillaasee autokraasii ture. Mootummaan Nugusaatii nama tokkooti. Mootummaan Darguu abbaa irree waraanaati. Mootummaan Wayyaanee illee homa akkasiiti. Mootummaan Bilisiginnaa mootummaa abjoottuu impaayera deebisuuf abjoottu dunquqqooftu. Kanaafuu isaan kun diina Oromooti. Diinota jaarmaati kabira. Jaarmayoota mootummaa hin qabatin, aangoo mootummaa hin qabatin garuu politika irratti hirmaatanii humnoota politikaa impaayeraa yoo fudhanne humnoonni kun faannoo fudhachuun hin danda'ama kan lolarra jiru. Faannoon diina qabsoo Oromooti. Diina hadhaawaadha. Bilisiginnaa loluu isaatii miti kalaalamu. Bilisiginnaa wanni loluuf Bilisiginnaa achii kaasee sirna impaayera Itoophiyaa ka Amaara olaantummaa gita bittuu Amaaraatiin durfamu isa san ijaaruudha. Oromoo lafarraa balleessuudha. Sanyii duguuguudha. Bifa kamiinuyyuu humniti akka faannoo diinni jaarmaya fira Oromoo ta'uu akka hin dandeenye kanas gajjabeessuu barbaada. Baaldaraas fudhachuun hin danda'ama. Ka Oromoo Finfinnee keessaa buqqisee ari'uu barbaadu. Ka biyya Oromoo diiguu barbaadu. Ka biyya nama Oromoo sanyii duguuguu barbaadu. Abin ka jedhamu mataa isaa fudhachuu Izeemaa ka har'a barnoota ministeera barnootaa ta'ee ka Oromoon akka hin baranne Oromoon akka bara Haile Sillaasee san akka duubatti deebi'u akka sirna barnootaa keessa waa'een barnoota Oromoo seenaan Oromoo haqamu qubeen Oromoo haqamuu fi qubee Abisiiniyaatiin yookiin qubee Gi'iiziin bakka bu'u. Ka kana godhu isaan kun walumaa galatti diinota qabsoo Oromooti sadarkaadhaan yoo kenne jechuudha. Namoonni leexaan immoo ka cal'isanii jibbaa Oromootiin qabaman xenofoobiyaa. Isaan kun illeen akka nama tokkootitti akka diinatti ilaaluun hin danda'ama ilaalcha isaanii ka jedhu walumaa galatti diina ka faallaa kanaa dhaabbatee walabummaa Oromiyaatiif Oromoof tumsuu fi Oromoo wajjin dhaabbatu fira Oromooti walumaa galatti. Ayyee guddoo ulfaadhu jaalkaroorsa dhugaatti akka gaariitti saba keenyaaf waan barbaachisu himte galatoomi ulfaadhuun siin jedha. Itti aansee ani gaafii koosa xumuraati. Gaafiin xumuraa kun yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa kanarras ta'ee kallattii adda addaatiin wantoota deddeeman argina. Qabsoon Oromoo keessatti wareegamtoota hedduutu jira. Warreen wareegaman kun gaafa akeeka isaanii galmaan gaatan, kaayyoo isaanii gaafa galmaan gaatan, qabsoo isaanitti gaafa seenan wareegamaa fi jiraachuudhaa fi bilisummaadhaa fi gabrummaa irraa kam filannoon isaanii walabummaa bilisummaa kan jedhuuf qabsootti seenanii jechuudha. Yeroo baay'ee moggaasa maqaa goototaa yookaan jaarmiyaan ABOs ta'ee dirree qabsoo keessatti yeroo baay'ee maqaa gootota kufaniitiin birgeedii Nadii Gammadaa, birgeedii Taaddasaa Birruu, birgeedii Badoo Dachaas, birgeedii Baaroo Tumsaa, birgeedii Elemoo Qilxuu waan akkasii yookaan immoo Cibirraa yookaan Saglee akkasiitiin moggaafatu jechuudha dirree qabsootti illee. Biyya alaa kanattis gurmuulee gamtaaleen godinaaleen tokko tokko
kan maqaa gootota dirree qabsootti maqaa qabsoo Oromootiin waraana bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman gaafa ba'arraa yookaan Oromiyaa ba'arraa dirree qabsoo seenan walabummaa Oromiyaatiif yookaan bilisummaa Oromiyaatiif kaayyoo Oromootiif kan kufe jaalli tokko yookaan dhiyaarraa kan kufes kaayyoo Oromootiif kibba ba'aa everywhere Oromiyaa keessarra. Gootonni Oromootiin maqaan kun ni moggaafata. Gaafa fakkeenyaaf Ayyaantuu Dagaa, Jaalburisoo Boruu gaafa maqaa jaallan kanaatiin gurmuuleen tokko moggaafaman gandaa fi gandummaatti jijjiirame yeroo wanti kun irraa namoota tokko tokkoon jaarmiyaadhuma keessa jiran waan akkasii dubbatamutu dhaga'ama. Yeroo baay'ee qabsaa'ota waan sana hundeessanii itti jiranis ta'ee qabsoo Oromoo kallattii adda addaatiin itti jirurraa dallansuun yeroo dhaga'amutu jira. Sin warra qabsoo Oromoo keessatti bara dheeraa fudhattanii barsiisaas taatanii har'allee itti jirtan kaleessallee itti turtan. Dirree qabsoo keessatti gaafa maqaa goototaatiin birgeedii fi lola bobbaa maqaa goototaatiin moggaafatamanii fi akkasumas cibirraaleen adda addaa maqaa goototaatiin moggaafataman ni argina. Biyya alaa kana keessatti iddoo adda addaattis yeroo maadheleen adda addaa maqaa yookaan immoo gurmuuleen gamtaaleen godinaaleen adda addaa maqaa goototaatiin moggaafamu jira. Bara kana keessa yeroo wanti akkasii arrabsoo fi xiqqeeffamuutu jira. Wanti kun mee maal irraa taajjabdaa? Maal hubachiistaa? Akkamittiin immoo uummata Oromoo dallanee jiruuf yookaan immoo waan adda addaati waan akkasii dubbachaa jiru kana akka barnoota ta'uufii fi dhugaan jirtu gandaa fi gandummaatti yeroo nama oofan ganda tokkoof hin baane amma fakkeenyaaf Ayyaantuu Dagaa yookaan Burisoo Boruu qabsoo Oromootiif kan kufan gandatti yeroo harkifamutu argamaa jira. Waan kana mee akkamitti irraa dubbatta akkamitti ibsita fayyaa ta'e? Ulfaadhu gaafii kana gaafachuun kan kee booruu kana xaliilchuun baay'ee barbaachisaadha. Barsiisuullee barbaachisaadha. Namoonni kun ani namoota kanaan namoota ilaalcha akkasii qabanii fi shira akkasii hojjetan olola dharaa akkasii oofan kana mukkuraateen jedhaan. Mukkuraate jechuun waa dadhaboo jechuudha. Dadhabummaa isaanii agarsiisa. Qabsoo Oromoo keessatti hagam uf alagoomsanii qabsoo Oromoo keessaa waan qabsoo Oromoo aadaa qabsoo Oromoo keessa hin turre waan akkasiisan calaqqisiisuun mukkuraateen jedhaan. Yookiin immoo achirra bokkuu qonyitti illee jedhaan yeroo tokko tokko bokkuu qonyittii jechuun bokkuu dabduudha. Waan dabduu wayii waan qajeelchuun si rakkisu. In beeka waan jettu wayii waan immoo tuyyuu uf hin beeyne ka barachuullee fi sammuu banaa hin qabne waan akkasiisanii in barsiifna nu garuu. Mee amma gara gaafii keetitti deebi'uun duratti jalanarraa ol kaasee irra deebi'a. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gootota bifa lamaattu jira. Gootota seenaan yeroo adda addaatitti maqaa isaanii ol kaasee faarsuu fi gootota seenaan dagate. Gootowwan ka amma reefu ati jette kana yeroo adda addaatitti maqaa ol ka'ee Oromoon faarfatuu fi Oromoon isaan yaadatu hedduutu jira. Gootowwan seenaan dagatellee mee gootowwan seenaan dagate keessaa tokkoma tokko si haa tuqu. Haaji Huseen Suraa yoo fudhannee jenne goota seenaan dagate keessaa nama tokko. Keessattuu bu'uura qabsoo Oromoo Elemoo Qilxuufaa, Jaarraa Abbaa Gadaafaa hiriyoota isaanii kan yeroo salgii jalqabaa ka qabsoo hidhannoo keessatti bobba'an kana biyya Arabaatitti, biyya Sooriyaa, biyya Ijibtirraan naanna'ee biyya Sooriyaa, biyya Iraaq kana keessatti ka dippiloomaasii qabsoo Oromoo ol baase Haaji Huseen Suraa Itoophiyaa wala boomsinaa waan jedhe qofaaf hagarraa seenaan isa dagatee jechuudha.
Nama birallee haa fudhannu fakkeenyaa fi Alamaayyoo Dhugumaa Caakkaa dirree dhiyaa keessatti ajajaa kiyya ture. Nama dirree dhiyaa keessatti dirree saaqee jechuudha. Alamaayyoo Dhugumaa maqaa isaa har'a namni kaasu bakkuma har'a jaalmarroon faan irraa ka'anii qabsaawan kana namni karaa dura baasee Oromoo naannoo san jiru Horroo Guduruufis ta'ee Oromoo naannoo sanitti argamu kan balbala itti dhadha'ee waa'ee walabummaa irratti hiriirsee Alamaayyoo Dhugumaatii fi abbaa biyyaati. Jarri kun har'a bakkeen isaan gayan maqaan isaanillee hin ka'uu jechuudha. Wanni kanarraa sii ka'uuf akkuma san Buroysoo Boruu, Jaal Buroysoo Boruu etii fi Hangaatuu Dagaa ka maqaa ati dhoofte gootowwan dagataman keessaa muraasa jechuun hin danda'ama. Jara kanaan maqaa moggaasuun, maqaa ofii moggaafachuun, damboobachuun, hamilfachuun waan ijaaraadha, waan immoo boonsaadha malee waan balaaleffatamuu miti. Kana gara gandaatitti harkisuun aadaa akkasiin arginu kun falfala. Nama akkas namaan jedhu Buroysoo Boruu maqaa isaa maxxanfachuun, Hangaatuu Dagaa maqaa isaanii, jagnoota kana maqaa isaanii maxxanfachuun Ayyaantuu Dagaa jechuu kiyya. Maqaa isaanii ol kaasuun waan jajjabeeffamuu qabuu fi nama boonsu malee bifa kamiinuyyuu bifa gandaa akka hin qabne ani mirkaneessuu barbaada. Namoonni kun rakkoon isaanii maali ka jedhumee xiqqoo irra turuun barbaada. Wanno dhumaati gaafii dhumaa eeganaan jette dachaa darabummaa fi tokkummaa Oromootuyyuu hin beekan jarri kun. Gandaa fi gandummaa maal akka ta'eeyyuu hin beekan jarri kun. This Abyssinian mentality yeroo ammaa kana namoonni osoo waa'ee gandaa fi gandummaa yookiin gantummaa hin beekne qabsaa'ota Oromoo maqaa kanaan yakkanii fi gandaa fi gandummaan yakkan duubatti hafoo mukkuraatee reefuu siin jedhe san. Sammuu isaanii akka sammuu duduba kana akkamitti dhiquu akka dandeenyu naaf hin galu. Garuu hin barsiifna. Hojiin keenya barsiisudha. Dachaa darabummaa ka jedhu kana gabaabsetan ibsa. Fakkeenyaaf Booranaa fi Bareentuma, Maccaa Tuulamaa, Sikkoo Mandoo, Sabboo Goona Boorana, Anniyyaa Qal'oo, Karrayyuu keessatti Baasoo Dullacha, Gujii keessatti Daarimuu Kontoma, Orma keessatti Irdiidaa Bareentuma, Wallo keessatti Raayyaa Saboo. Inni kun jaarmaya siyaasa, jaarmaya gadaa, gadaan baraneen irratti ijaarame malee gandaa fi gandaa miti. Yoo maccummaan uf ijaarte, yoo Tuulamaan uf ijaarte, yoo Sikkoo fi Mandoon uf ijaarte, yoo Sabboo fi Goonaan uf ijaarte fi diina lolatte, yoo Anniyyaa fi Qal'oon uf ijaarte, yoo Baasoo fi Dullachaan uf ijaarte, kuni waan ijaaramtee diina kan kee lolte waan jajjabeeffamuu qabu malee waan gandatti hiikamuu akka gandaatitti ilaalamuu miti. Oromoon seenaa isaa keessatti, ijaarsa saba isaa keessatti gandaan hin ijaaramu. Gandaan hin ijaaramu Oromoon. Gosaan ijaarama. Warrarraa ka'aa balbala, karraa, gosaa, sablammii, saba akkasitti ijaarame Oromoon. Ijaarsi isaa kunillee fayyaalessaa jechuudha. Helzi waan balaaleffatamuu, gandummaan balaaleffatamuu qabuu miti. Gandaa fi gooxii በዘር የሚለያዩ በመንደር በሰፈር የሚለያዩ በጎጥ የሚለያዩ በዘር የሚከፋፍሉ ከጀዱ ኩኒ ፖለቲካ ናፍጠኛ አቢሲኒያቲ ኢሳ ከናቱ ሎዬ ቀብሶ ኦሮሞ ኬሰ ሴኔ ጀቹudha yeroo ati
waa'ee uf ijaaruu amma jenne dachaa darbummaadhaan uf ijaaruu kana yoo ati namni tokko kaasu yookiin mootiyyuu maqaa Muriisoo Boruutii fi yookiin jaallan biraa yoo itti moggaafte fakkeenyaaf Alamaayyoo Dhugumaa ka seenaan dagate jedhee anarra osoo maxxanfadhee ka'ee gandummaadhaan yakkuuf deemanii jechuudha. Kuni falfala qabsoo Oromoo keessa seene sirrachuu qabaa. Kalammata Oromoon gandaa fi gandummaan akka hin ijaaramin akka gaariitti wannoo jechuun jala sararuun barbaachisaadha. Aadaa fi siyaasaan gandaa fi gandummaa fi yookiin gantummaadhaan baandaa fa'aa jedhu kun mentaalitii Abisiiniyaati. Nama tokko oluma kaatee ragaa tokko malee nama tokko oluma kaatee qabsaa'aa tokko oluma kaatee gandummaa yakkuun ergamtoota Abisiiniyaattu mentaalitii Abisiiniyaa qabatee sammuu Abisiiniyaa qabatee qabsoo Oromoo keessa lixe. Kun saaxilamuu qabu. Kuni tooftaa ittiin Oromoo moggeessani. Murni ammaan durallee dubbadhee jira. Murni kalafataan, murni uf qolaan, murni ufittoon, dantaa nama tokkootti fi dantaa murna hagoo qabatee uf ijaare dhiphoon uf tuultuun qabsoo kana keessaan qancarsaa jiraachuu yeroo adda addaatitti kaafnee dubbannee jira. Ammallee murna akkasiisantu murni kuni gandallee bakka hin bu'u. Ganda sin qabu. Actually kan inni irratti duuluyyuu tokko silaa bakkuma silaa irraa dhaladhe jedhuu jechuudha. Ganda sin qabu, kaayoo sin qabu, kaayoo walabummallee hin dagata yookiin immoo hin lagata. Kanaafuu murni kun yoo ka dandamu ta'e barsiisuun barbaachisaadha yookiin saaxilamee shira qabsoo Oromoo. Oromoon akka dachaa darabeedhaan qabsoo Oromoo keessatti hin hirmaanne godhaa jira. Akkas godhaa jira. Moggeessaa jira. Namootaa fi qabsaa'ota qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuudhaaf halkanii guyyaa qabeenya isaanii sammuu isaanii wareegaa jiran ragaa tokko malee gandummaa fi gantummaadhaan yakkaa jira. Dhiibee diinatti galchaa jira. Oromoon ka diinatti galu san qofaa laala malee ka dhiibee keessaan diinatti galchu kanaan inni agarre iji isa. Ka ganee diinatti galuu fi ka dhiibee diinatti galchu kun lamaanuu wal faanaa yakkamaadha. Wal qixatti yakkamaadha. Yakkamaa kana yookiin sirreessuudha yookaan sirratu taate yookaan sirranne taate immoo saaxiluudha qabsoo irratti geggeessuudha jedha jaalle Cicha. Gabaabamatti deebiin kiyya kana kanumaan xumura. Ayyee guddaa ulfaadhu jaal karoorsaa galatoomii fayyaa ta'ii akka gaariitti irra nu deemte wanti afun jiru har'a. Egaa sichi hayyoota Oromoo kallattii adda addaatiin jiran babbaqsinee dhimma Oromoo otoo tokkoon see keessatti nafin kaayyoo qabsaameef sana amma galmi isaa ga'amutti walabummaan Oromiyaa amma mirkanaa'utti tarsiimoon qabsoo Oromoo hamma beekamee sirnaan isa beekame sana hojiirra oolfamutti waa'een Oromoo fi Oromiyaa ummata Oromoo gurra isaatti hayyoota Oromootiin hasaasuun yookaan immoo ol fudhannee dubbachuun itti fufaa. Guddoo ulfaadhu jaal karoorsaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa marii bal'aa jaal karoorsaa Bosonaa wajjiniin goone asuma irratti goolamna. Marii kana karaa yuutuubii walabummaa Oromiyaa, feesbuukii walabummaa Oromiyaa, akkasumas immoo karaa teelegiraamiitii fi karaa tiwutariitiin akka nu hordoftan isin dhaammanna. Laayik, sheer, sabskiraayib godha. Akka isin bira ga'u hiriyoottanii fi firoottan keessaniinis qaqqabsiisa. Ergaan har'a darbite ergaa jajjabduu kana jaal karoorsaa guddoo ulfaadhu fayyaa ta'i galatoomii fayyaa galatoomaan sinin jedha. Ulfaadhu jaal karoorsaa fayyaa ta'i galatoomii.